Kuni maaliif barreessu ture warri taabin gooneen barreessina warri taab gootaniif warri abaabonaa kennaa jirta. Dabinnoo gaayis in qaxxaartu si intala shalablabii nana qaxxaartu. Siriipinnoo gaayis siriipir gaayis. Arra marsi gaayis bubuqqisaa please asoo ajjeesuu qabaadha wallaahi akkamitti na daffarte asoo duu qabdi wiinii kiyya balleessite rahmatan godhuuf. Siriipinnoo gaayis. Sleeper. Guys, sadii baay'isa. Asumaanee gaazir taate. Namni takka faafii dhibba shaniin qabdanu kumaa dhibba shan taaban sadiin baay'isa dhumate. Wayinee dachee na wayaasu lafa duwwaatti na jalaa dhumate. Wayinee gamas onnee tokko qabdanu onnee tokko namni qabu hin jiru. Ani du'e bakka. نازرة والله لازم منقستي والفاتو كبجم بكا كان باست ربي تسيف عبود والله قلتو بكا بجم الشي زرادو نمو تربكو في التليفون ودينيس ارجع نمو منا كان في مال جتو كيسن نمو تربكو فمتي إلى والربا بانا كنا قلتو ما كان تابي قلتو ما كان جيفتي اللي والفاتا كبجم والله لازم أنا قرويتو ارجع ويني كومدي Alisa, ati waan taatu fuudhu kiyya akkasumachuu mimi ani hin tawadha inshaallah asuma nama turbeetti irratti sarraan buusinis himee qoyna laalaan bareeddi wallahi fuula kiyya akkasuma godina dhiistanii deemuun keessanii noolu deemii hojjetadhu bontuun barkalaa'ii nooti zaazoo ani illee uffata nan barbaada jedheenii jimmaa galatooma wallahi hundi keessan naaziraadha gidduudhaan immoo jaartii baatati wallahi namni na argate nama eebba qabu bara akkasitti ittime wallahi laazim teenye nyaannu mana maadamii dhaquun dirqama miti bar mana maadamii dhaquun dirqama miti siraa allee baraasee siraa allee garuu isinitti mee hojii kiyya deemee inaaftu sagaleen kun jiru ammoo ayyuu fin dhaggeeffadhaa kuwa ammoo kunoo jira abbo of ilaalaa jira kanaafuu jechuudha hundi keessan galatoomaa jaartii eebbaati namummaa jirta wallahi namni na argate nama eebba qabu namni na argate nama eebba qabu kalas akka shakkutta akkasuma jira galatoomaa hundi keessan namni 128 kun jechuudha Toophii waanii kanatti naa dabalama. Yes! Toophii waanii nama 7,000 guutuudha. Nama 7,000 namni 7 kun itti naa guutame 500 guutu. Sila 500 gadi dhufe 500 fi 70 wayin dhufe nama 500 naa guuta amma sun salaattee dhuftutti nama 500 naa guutaane. Ashi achi kaane eenyuun bira jiru? Imaadis nama 400 guutuudha. Imaad immoo nama 42 tisaa fi namni 42 immoo imaaditti naa dabalama wallahi. Galatoomaa hundumti keessan naa jiraadha wallahi wantu wayyee qabu. Galatoomaa wallahi warri na jaallattan ansiisan jaalladha. Namni na jibbu banagaraatti illaa nama inaafaa qabu malee namni garaansaa keessi qulqulluu namni namummaa namaatiin nama jaallatu namni na jibbu jiru garuu inaaftuun tokko nama jibbiti. Maal goona ka? Ati salaattuu ana biraa salaatamee ka'e gaayis. An salaatamee ka'e naan laayifii dhufee seenee. Biyya tokko hin jirru okay sa'aatii tokko wal dura jira. Ana amma erga laayifii seenee sa'aatii tokko hin geenye reef daqiiqaa 49 okay. Ana biraa erga salaatamee ka'e tureera.
Aso. Ani illee isin jaalladha. Wallahi keessa jirta. Waalaikum salaam warahmatullah. Ani isin jaalladha. Rabbi isin jaallatu warri na jaallattan. Mimi amma as kun dhuftutti jara kana fuuloo naa godhaa namni itti dabalamtaniitu nama lama tafe. Wallahi nama lama tafe. Reedii kanatti nama lama tafe jechuudha. Reedii kanatti naa dabalama. Emi amma as kun dhuftutti namni lamman kun. Yes. Dhibba shan guutuutti argamtu. Aso. Itaati lama sirra jira. Yalla let's go. Imaaditti naa dabalama amma imaad. Please imaaditti naa dabalama. Imaadii natti naa dabalama daraa keessa. Imaadii moo nama 60 wajjin ta'eera. Nama 60 wajjin. Nama meeqa tafaaf nama 40 tafaaf. Mii nama mucaan kun laayivii galuu hin danda'u maal taatan gaa'is. Laayivii akka inni seedu giiftara beektanii giiftara qabadhaa hundi keessa wallahi. Giiftara tiktaakiin isaan gubate waan ta'eef giiftara qabadhaanii fooloo godhaanii. Wanti winii fi deeffattee asiinarra cafarru deemti gaa'ee ijoollee laayaa maayaa nama hanga kanatti neelaa deebisanii. Gisicha eessaan gisicha. Okay. Qixaatee tokkoffaa dhaggeeffadhu. Imaadi qubee barreeffadhu namni fooloo sama godhu ishii imaadati kan Itoophiyaa waan irra jirtu. Qixaatee tokkoffaa dhaggeeffadhu asoo. Ka'ee gocha bidiggii 20 bu'i. Qixaatee lammaffaa ashabumaan kaa tokko fuudhee asitti kaa'e. Qixaatee sadaffaa. Baay'ee qixaatee sadaffaa ija kee hidhadhu sagalee kee torbaffaarra kaa'adhu ta'a. Ija kee hiitaa amma xabdu muti. Let's go. Kan biraa immoo booddeessii kenna. Yalla. Sadaffaa maal jette? Sadaffaa maal jettee? Ripiidha ijoollee. Kaasi ililli naa guutaa ililli sadi. Ililli sadi naa guutaa. Filaawarii sadi please. Filaawarii sadi naa guutaadha. Ara eessatti na elaa yaatee dhumte ijoolleen bismillaa yaa bismillaa. Ililli sadi naa guutaadha. Boontu adabbii sadaffaa maal jettee ol bahi dubbadhu. Mi'uuti irraa kaafaa dure. Kun dhaga'amu? Amma kaafatte mi'uuti irraa duraa mi'uuti. Ayyee guys ilal mana kanatti fooloo ta'uun giftii kennuu sin barbaachisu. Ilal taaptaap godhaa qubee barreessa. Taaptaap qeerroo iskaame. Dhaggeeffadhu. Qixaaxii tokkoffaa maraamartuu lammaffaa gocha bidiggii 20 sadaffaa amma taphni dhumutti jedhadhuu taa'in jedhati immoo yaani qixaaxii namaan fudhattu wallahi qileesee ni asuwaati. Wallahi ni fudhadha sina seetee namni nu warra jala jiru ni murteessaa qaba wallahi laasiim. Laa wallahi qixaaxii namaa nan fudhagaa asuusi ati nama diddee jedhani ati gadi hin jettu jedhani. Qeerroo mangistii lubbuu koonaa jiraadhu wallahi galatoomishi. Amasagginaalla. نازرع والله ويني أتزرعنا لين ينام ما تزرع يس كلازن تكاسو دوتك أما كو شاوري دكنا شاور أوكي لا دقيقة أنا والله كيرو نازرع أرفع كبجمع بك كنا بس تربيس لكن ربي هذا مرادك اسمه والله لازم نكبرتيستني كبجمع بك ديمتنتي ها إيه إذا كان راولي سوكولي سيا سوكولي إذا كان راولي سوكولي لا ما أنا لا في لغة صار بلا ولا والله أنجزتها متي جايز جزتها أنا ما أنا ودي ركضت كبيجت أنا جزتها متي أنا جو لازم ما تجرو جزتها متي شيء جزتها إيه سلا عندي والله كلته هريدي ويصير جودي ترتو ما يوينين كوبدي نازرات والله جايز أدرى توبي واني كان توبي توكن فولو نقوله نما تقطع في نما دي بيشن تقول ريدي نما تقطع في مين نبي تقطع على بدأ ماتي نما ما تدري كانت
shanguuti abuutu. Ni bareeda. Haa. Bay maaliifan si shawwada ganaa ammallee daqiiqaa tokko gimmaashii ta'a. Ishee kenti. Ija keerraa akka fudhattu barbaadu. Guys taap godha. Hundumti keessan taap godha. Warri giiftii keessaa hin qabne taap godha qubee baa barreeffadha. Taap godha qubee baa barreeffadha. Taap godha qubee baa barreeffadha. Hundi keessan taap godha tuutamni kun hin dhume. Dura taap godhi. Achi booda taap godhi. Achi booda ila annaas hin taap gootanu hin dabala jechuudhas. Achi booda warra qubee taap godhe fooloo wal gootan. Jaafi atillee addeenan ta'e nan beektu mooti. Maal taate asoo? Wallaahi amma silaa argaa harta jechuudha. Inni dhumuun ifati fuularraa fudhachuun tokko ta'e asoo. Asoo. Inni dhumuun ati fuularraa fudhachuun tokko ta'e bara. Wallaahi wabillahi wallaahi boontuu naa dawwala. Wallaahi naa dawwala. Wallaahi sirki dhaanii ni yaada fuularraa fudhate. Boontuu na shawwatee rabbi si arguun jeemu maa rabbi. Worobbani kaaba dhaggeeffadhu asu dhaggeeffadhu. Rabbitti namantaa miti rabbiin dhimee koo gabaabsu isaa dhumuu si fuularraa fudhatu tokko ta'e mee ijoollee si bira jirtu gaafadhu. Isaa dhumuu isaa mimmaan buu si fuularraa fudhatu. Indee utuu numee sitti maan mee ijoollee si bira jiran soba jedhanu mimee sitti himanu. Daqiiqaa sekendii tokkoof sin somne wallaahi. Maaliif boo? Akka dhumateeni wanna jalaa qabda qixaaxii lama si biraa qaba. Qixaaxii tokkoffaa kaayiti qaaraa sadii nyaata. Qixaaxii lammaffaa okay, sagalee makee kanaan achi garagalii taa'e fuulli kee nutti hin deebi'u achi garagalii taa'e. Raamata siif hin godhu maaliif wiinii koo balleessite waan ta'eef raamata siif hin godhan. Ma yes exactly professional my house. Wallahi naa jiraadha warri na kabachiista warra babaanaa kenitanis fi chaalenjii dhaabattan wallahi ijoollee koo uummata jaaladha uummata fikirii. Achi garagal. Aywa udduu kee asin deebisin yes akkanatti taa'e. Asuun hin jirtu sagalee kee jijjiiri. Taap godha gaa qixaaxii tokko si biratti hafe taap godha warri taap wallahi tokko si biratti hafe kan amma sadumaa. Wallahi kolfaa mee ijoollee koo tokko sinii eeyyamamee jira kolfaa hundi keessanuu kolfaa. Guys ababaa furnaa kenna amma diinnachi nachi jira ababaa fur namni garagaraa ababaa fur imaadiin gargaara wayne callisa ababaa kenna ikraam thanks so much guys namni biraa jimmaa koo naa jira namni biraa another one ababaa sii kenna maara bibbi yes callisaa kun sii guuteera afaanin bane sii guutaniiru nama danuu tapha. Gaay David eessa baakootii nagagaa qeerroon iddee reediin iddee amma mallooga mii warri kaan wal gargaaraati. Mee warri kaan guys qeerroon deeme reediin deeme ani eessa baakootii nagagaa isila jara malee jara giiftii kennan hin jiranu. Ween yaa rabbii kiyya nasatan gaay wal gargaaraa hin qabdanii onnee tokko kennaa hin qabdanii keessa. Subhanallah hamma isin hunda keessa namni waa qabu hin jiru onnee tokko namni qabu hin jiru. Na ajjeesan amma isin na injifatte. Ere gaayis waan qabdan sadiin baay'isaa. Ere bafaxxaraachuu amilaak sadiin baay'isaa. Giiftarri moddeetti nama dhiisanii deemu walitti dawwalamu mee qo'aati itti naa dawwalaa rottii jiraati namni quxurii jira addeematti na dhiisanii deemu. Callisaa kunaa jiraadhu wallaahi bara akkasumatti si jaalla maaliif beektaa iskiriinshoot godhattee dhufta yoo ana ta'es yoo nama hundayyuu ta'e taaptaamee wanaa godhate diyaasporaan ammoo edhanati garuu miti diyaasporaan milikii maaliifan miliqamaa namatti hin jiru diyaasporaan kaatee dhufee isa hoteela geetti kennala Abiyyi Ahmad maaliifan miliqaa miliquba
Abbaate kaatimaan nama toluudha macarrashaa. Qixaatii tokko biraa qabala. Qeerroon hin deeme, reediin hin deeme. Wallaahi yaa Rabbi macarrashaa koo bareechi yaa Allah. My coming. Bilik naansana. Ani ijoolleen fooloo si'aa godhanuuf ani maayif deemtaati. Kunoo nama 500 guuttattee tashii nama 500 galtee jirta. Congratulation. Okay, ijoolleen fooloo si'aa godhanu yoo jiraate neeyotii godhadhuuti kaadhuu deemi. Rakkoon qabu. Galatoon Rabbi si'aa kabaju mana kabachiisteetti. Wallaahi ulfaadhu. Jecha siif hin qabu wallaahi. Naa galatoome. Guys, taap naa godha. Nama 500 galtee jirta. Taap guys, taap. Innumne wallahi indum. Guys, taap godhaachi. Lakkoofsaba. Taap godhaachi kaaba. Wallahi ijoollee godha isin jaalladhee baran isin jaallatamtuu taaba. Taabii 50 galchitan daqiiqaa 50. Daqiiqaa tokko keessatti tokko naa rukutaa hartu jechuudha. Daqiiqaa tokko keessatti tokko. Dailaa nagalaafatan guys. Taayimingii naa eegaa. Wiiniin koo baduutti kaatee. Mee warri taabii akkana godhaa. Taap godhaa wallahi wiinii kana narraan balleessinaati. No, namoota harkaan kennuun. Taap godhaa hundi keessanuu billaa aleekum meemi. Taap godhaa qubee barreeffadha. Argitanii mi akka namni jijjiiramaaru imaadiin ilaalaa. Reedii ilaalaa. Erre taayimiin kun imaadiin reedii amma argitanii nama 70 dabalamee ka'e. Imaadiin ittillee kun nama 20 dabalamee ka'e. Galatooma ulfaa. Wayyaa. No. Kottu baqara. Ini nagalaafate yoo. Habibti qixaaxee sirraa qaba. Galatoomii Oromiyaa. Ayyee let's go. Innum takka nama wiinii dhuma koo kana maalumaaf nama gubaa. Eenyunni? Takitiin argee sunillee dukkeena raakattee soogotana nyaachistee dukkeena raakattee dhufe. Wallaahi. Qoy eenyunni si moosisaa jiru kun? Inni nama moosise eenyuun nama duraa hidhatee naa kannu maaliif maqaa nama barbaadda? Barbaachisaa miti. Lakki jechuun galatoome naa itti kun maqaa namichaa waamte.